Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka bakka jirtanitti akka isaatti bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa qulqulloota farmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun boqonnaa 2 eegalle akka jirru ni yaadattu. Isaan keessaatu yeroo ammaa barachaa kan jiru seerota wangeelaa 6 kan jedhu eegalle yeroo darbee seera 3ffaa kan ta'e haadha manaa kee akkasumatti sababa ijaa malee hin hiikin hin baasiin kan jedhu ilaallee akka turre ni yaadattu. Egaan akka sirna mana kiristaanaa keenyaatti namni tokko shamarri tokkoof dhiirri tokko jechuudha gaa'elaan qurbaanaan qaama tokko erga ta'anii booda jireenya isaanii guutummaa wajjirraan jiraachuu akka isaan qaban sanaatiin alatti garuu deebi'anii adda ba'uutii akka isaan hin qabne sababoonni abbaa manaa fi haati manaa deebi'anii adda ba'uu kan danda'an immoo tokko gooftaan keenya kan barse maal ture sababa ejjaa haati manaa abbaan manaa ishee osoo mana jiru bakkeerraatii nama biraa kan barbaaddu yoo taate akkuma kanas immoo kanarraatii gorfamtee deebi'uu kan dandeenye isheen taate. Abbaan manaas immoo akkuma kana haati manaasaa mana isheen jirtu ishee dhiisee bakkeerraa kan barbaadu kana boodas immoo gorfamees gaabbii galees immoo deebi'uu kan dandeenye yoo ta'e manni kiristaanaa keenya barumsa gooftaa keenyaa bu'uura taasifachuudhaan haati manaaf abbaan manaa akka isaan walii kan ni barsiiste jechuudha. Gooftaan keessa kanuma dubbate jechuudha. Kanaan alatti sababoonni biroon haadha manaadhaaf abbaa manaa adda baasan hin jiranii kan jedhuudhaaf eeyyeen ni jiru. Bakka kanatti kaasuun hin barbaachisu. Boqonnaa 5ffaa barumsa kanaan gaafa geenyu waa'ee gaa'elaa wajjirraan tokkummaadhaan kan kaasudha kan ta'u. Har'a immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti seeraa yookiin immoo abboommii seerota wangeelaa kanneen 6 jenne keessaati kan 4ffaa kan ta'u goonkuma hin kakatiin kan jedhu kan ilaalludha kan ta'u. Egaan goonkuma hin kakatiin kan jedhu kun gooftaan keenya wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 33 kaanee amma lakkoofsa 37tti yeroo ilaallu barumsa isaa warreen lallaba tullu kan jedhameen seerota wangeelaa 6 dubbate keessaatu tokko kan ta'edha. Caqasni isaa guutummaadhaan bakka kanatti kan jiru yoo ta'eyyuu gabaabsinee fudhanneerraa guutummaan isaa garuu ni jira. Maal jedha guutummaan caqasichaa wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 33 kaasnee hanga 37tti yeroo dubbisnu ammas namoota warreen duraaf kakuu keessan Waaqayyoof kennaa malee sobaan hin kakatinaa kan jedhame dhageessanittu. Ani garuu isiniinan jedha tasumayyuu hin kakatinaa. Samittis yoo ta'e teessoo Waaqayyoodha hoo lafattis yoo ta'e ejjennoo miila isaati. Yerusaalemittis yoo ta'e magaalaa mooticha guddaadha. Mataa keessattis immoo hin kakatinaa. Rifeensa mataa keessanii keessaa tokko ishee adii yookiin gurraacha taasisuu hin dandeessanii. Haa ta'u garuu eeyyeen keessan eeyyeen mitiin keessan immoo mitii haa ta'u. Kanaan ala kan jiru garuu mala kan isaa hamaati jechuudhaan gooftaan keenya haala kanaatiin bal'inaan barsiiseeraa jechuudha. Kan egaa goonkuma hin kakatiin kan jedhu as keessaatti kunnee fudhachuudhaan barumsa kanaaf akka mata dureetti akkasumas immoo akka seera wangeelaa 4ffaatti kan ilaallu jechuudha. Kakuu moofaa keessatti jechuudhaan gooftaan keenya jalqabeera. Kakuu moofaa keessatti maaltu ture namoonni dubbii isaanii dhugaa taasisuudhaaf yookiin immoo dhugummaa isaa mirkaneessuudhaaf maal taasisaa turani maqaa Waaqayyoo waamuudhaan
akkasumas samii waamuutiin lafa waamuutiin qaama isaanii waamuutiin maal taasisaa turani kakuu raawwachaa turan. Kakuun kun maaliif kan ta'udha? Dhugummaa dubbii isaanii kana mirkaneessuudhaaf kan gargaarudha jechuudha. Kakuu haaraatti gaafa dhufna garuu gooftaan keenya maal taasise yeroo baay'eedhaaf irra deddeebinee kaasaa akkuma turre wangeela Maatewos boqonnaa 5:17 kan arginu jechuudha. Dhugaan siniin jedha ani seera Musee akkasumas seera raajotaa diiguudhaaf hin dhufne ittuu raawwachuudhaaf hin dhufe akkuma jedhe seera kanas immoo ni raawwate jechuudha. Maaliif kakuu moofaa keessatti egaa namoonni nuti haaraadha. Haaraa waan ta'eedhaaf gooftaan keessa maal taasise seera kana akkuma kana haaraa taasise jechuudha. Gaafa taasisu maal jedhe jalqabaa namoonni kanaan kakachaa kan isaan turan maqaa waaqayyoodhaan samii akkasumas lafa waamuudhaan qaama isaaniidhaan kakachaa kan isaan turan kana gooftaan keenya maal jedhe kakwaratti tasumayyuu kakatinaa samittis yoo ta'e teessoo waaqayyoo waan ta'eef ittiin kakatinaa lafattis immoo akkuma kanaa hin kakatinaa ejjennoo miila isaa waan ta'eedhaaf Yerusaalemittis magaalaa mul'isa guddaadha mataa keessattis immoo akkuma kanaan kakatinaa jechuudhaan dubbachaa ture. Yeroo sanatti maal ture samiitti kakachaa turan isaan samiitti maal taasisu kakachaa turan samiirraatii balaan dhufee narra bu'ee na haa balleessu jechuudhaan dhugaa isaanii dubbii isaanii dhugaa akka ta'uudhaaf namoonni Israa'eloon jechuudha haala kanaan kakachaa turan. Darbanis immoo lafatti kakachaa turan lafta afaan bantee na liqimsu jechuudhaan jechuudha. Haala kanaatiin kakuu isaanii raawwachaa turan. Yoo dubbiin isaanii sobate lafti afaan baktee na liqimsu tokko jechuudha. Waaqayyo immoo maal jedhe teessoo waaqayyo waan ta'eedhaaf samiittis hin kakatinaa lafattis immoo ejjennoo miila isaati. Ejjennoo miila isaa jechuun egaa waaqayyo miila isaa samiira taa'ee miila isaa lafatti hojjeta osoo hin taane raajichi waaqayyo Isaayyaas dursee kan dubbate sanaaf dubbate malee waaqayyo kan jiru bakka hundumaati. Ejjennoo miila isaati gaafa jedhu maal jechuutidha? Dursee Isaayyaas raajichaan kan dubbate sana isuma sana irra deebee kaaseetu malee ejjennoo miila waaqayyo as ta'eetu miti. Maaldha kun waaqayyo bakka hundumaa kan jirudha. Yerusaalemittis yoo ta'e hin kakatinaa jechuudhaan dubbateera. Yerusaalem yoo ta'etti magaalaa waaqayyooti. Magaalaa manni qulqullummaan keessatti argamu waan ta'eedhaaf magaalaa qulqulleetti jedhamti. Guyyaa har'aa yeroo ka'u maal jedhama? Mana qulqullummaa maqaa waamtanii hin kakatinaa akka jechuuti. Magaalaa mootichaa kan jedhamte guyyaa har'aa manni qulqullummaa maala mana waaqayyooti. Kanaaf sanattis hin kakatinaa. Lammiffammoo maal mataa keessattis immoo hin kakatinaa kan jedhudha. Mataa isaanii waamuudhaan kakachaa waan ta'eedhaaf akkas naa taasisu jechuudhaan maqaa baluudhaan jechuudhaan maqaa nama biraa kan waamuudhaan kakuu raawwachaa waan ta'eedhaaf kakuun kun hundumtuu kakuu haaraatti maal ta'eera hafeera jechuudha. Hin kakatinaa kan jedhuun gooftaan keenya jala bulee eeyyeen kan jettan eeyyeen haa ta'u miti kan jettan immoo miti haa ta'u kanaan kan hafe garuu kakuun hin barbaachisu jechuudha. Kakuu haaraatti kun hin barbaachisu gaafa jennu maaliifidha? Kakuu haaraa kan jedhu kiristaanonni guyyaa har'aa namoota kakuu moofaarraatti wantoota baay'eedha adda addummaa ni qabna. Akkuma beeknu cuubbaadhaan mucummaa Sillaasee arganneerraa bultoo waaqayyoos taaneerraa fooniif dhiiga gooftaa keenyaas immoo nyaannee dhuguudhaaf nuuf kennameera. Gaabbii galdees immoo maal ta'uu dandeenya? Qulqullummaa argachuu kan dandeenyuudhaaf nuuf kennameera jechuudha. Kanaaf namni sadarkaa amma kanaatti guddatee yoo jiru abboommiin waaqayyoos immoo akkuma kana wajjirraa maal ta'e abboommii sirrii ta'uudhaan kan mootummaa waaqayyoo nu galchu ta'uudhaan maal ta'eera nuuf kennameedha jechuudha. Kanadha guyyaa har'aa kanaaf kiristaanonni maal taasisuu qabnu maqaa waaqayyoo waamuudhaan maqaa qulqullootaa waamuudhaan samiif lafa waamuudhaan mataa keenyaan kakachuun kun haafuutii walumaa galatti maaltu nutti dubbatameera goonkuma kakachuu akka hin qabneedhaaf ajajamneerra jechuudha. Kanaaf kan hundumaa taasisuun nurraatu in eegamu jechuudha. Maqaa waaqayyoo kabajamaadhaaf qulqullaa'aadha. Abboommii lammeeffaa yeroo barannu dhuguma maqaa waaqayyoo akka barbaannetti waamuu kan dandeenye waaqayyoo maqaan isaa maqaa kabajaa ta'uusaa maqaa qulqulluu ta'uusaa maal jedhee dubbateera? Maqaa waaqayyoo uumaa keeti bakka agatetti waamachuudhaan dubbateera. Kanaaf maqaa waaqayyoo bakkoota barbaachisoo kanneen ta'an bakka itti ka'uu qaban ni qabu. Yeroo nagaa wal gaafannu galata waaqayyoo ni deebisuu dandeenya. Yeroo faarfannaa, yeroo kadhannaa, yeroo galatoo adda addaa akkasumas immoo rakkoon gurguddaan gaafa nu mudatu maqaa waaqayyoo waamachuudhaan rakkoo keessaatii ooluu akka dandeenyuudhaaf maqaa waaqayyoo waamachuu akka dandeenyu barannee turre boqonnaa sanaan. Kanaaf dhugummaa dubbii keenya mirkaneessuudhaaf kan hin dubbachaa jiru dhugaadha jennee namootni akka nu amantaasuudhaaf maqaa waaqayyoo bakka malee waamuun cubbuu guddaadha. Maaliif gooftaan keenya maal jedha? Kanan taasisinaa nu jedha jechuudha.
kanaaf kan dubbannu jalqaba kan dubbannu sun maal ta'uu qaba dhugaa dubbachuu qabna jechuudha soba dubbachuun nurraatu ni eegamu kan biraan immoo maqaa qulqullootaa maqaa mana qulqullummaa waamuudhaan kan kichuutu immoo duraatti ni eegamu garuu guyyaa irraa baay'ooliin keenya immoo osuma beeknuu kana dubbii xiqqoo kan taate dubbii waan xiqqoo wanta saara lama sadii kan hin taane yeroo dubbannu maqaa dubroo maariyaamii maqaa qulqulluu mikaa'elii qulqulluu gabreelii maqaa buuneenyu abbootii osoo nafiin gadi tarreessinee waamna jechuudha kanaaf kun nurraatu hin eegamu gooftaan keenya barumsa dubbate kanaan akka nu barsiisti maal jedha kakuuniyyuu isinirraa hin eegamuudha yookiin kanarra taasisuu maqaa waamuu miti kakuun mataan isaa nurraatti hin eegamu dabarres immoo mataa keenya waamuudhaan kakachuu nurraatti hin eegamu maaliif qaamni keenya waaqayyoodhaaf qulqullaa'ee bultoo waaqayyo ta'eera kanaaf qaama keenya kana salphisuu jechuun qaamni keenya kun mana qulqullummaa waaqayyoo waan ta'eedhaaf kabajuu nurra jiraata kana kan salphisnu yoo taane waaqayyoo nama salphisutti ga'uu dandeenya jechuudha maaliif kan qulqulleesse waaqayyoodha waan ta'eedhaaf qulqulluu taasise kan keessa bule isa waan ta'eedhaaf kan waaqayyooti kanaafuu qaamonni keenya hundumtuu kan waaqayyooti jechuudha kana waamuudhaan kakachuun nurraatu hin eegamu jechuudha kan biraanis mataa keessa waamuudhaan kan jedhames maalidha tokkos Kiristoos kan jedhudha samiitti sin kakatinaa lafatti sin kakatinaa jedhamee ture miti samii kan jedhame waaqummaa Kiristoos waamuudhaan sanaan kakuun raawwatinaa lafa kan jedhamtus immoo maalidha dhufee qaama keessan irraati qaama fudhatee uffachuusaa qaama sana waamuudhaan maal taasina hin kakatinaa Kiristoos jechuudhaan medaaniyaalama jechuudhaan fayyisaa addunyaa amaanu'el jechuudhaan kana kanaan kakuu raawwachuun akka nurraatu hin eegamne kan ibsudha jechuudha karaa iccitiidhaan gaafa ibsamuusi kanaafuu maal gochuu qabnaadha inni guddaan maal gochuu qabnaa dubbii keenya keessatti maal fayyadamuu qabna kan jedhuudhaafi jalqaba dubbii gaafa dubbannu afaan keenya keessaatti ba'uu kan qabu maalidha dhugaa qofadha dhugaa kan ta'e dhugaa jennee bira darbuu dandeenya soba kan ta'e immoo maal jechuu dandeenya soba jennee deebisuun gaadha jechuudha kanarraa kan darbe garuu waan biraa maqoolee amma jalqaba kaasana waamuudhaan kakachuun nurraatti hin eegamu isa dhugaa dubbachuudhaaf ajajoolee amma wangeelaa yookiin immoo seerota wangeelaa kana keessaatu kan neelaa jiru keessaatu raawwachuudhaaf kun baay'ee salphaadhaaf haala xiqqoodhaan raawwachuu kan dandeenyudha abbooliin kun garuu kana hundumaa dhisnee immoo nuti immoo kanaan guyyaatti cubbuuwwan ittiin kufnu keessaati guddaan immoo kam ta'e argama kana ta'e argama jechuudha cubbuu isaa guddaa ta'e kana eeguu dadhabuu guddaan ta'e miti yookiin ajajni kun guddaa baay'ee rakkisaa ta'e osoo hin taane diiyaabiloos maal jaallata yeroo hundumaa nuti seera waaqayyootiin alatti faallaa abboommii waaqayyoo faallaa ajaja waaqayyoo akka jiraannu wanta barbaaduudhaaf gooftaan keenya hin raawwatinaa kan nuun jedhe raawwachaa kan hin raawwadhaa nuun jedhe immoo hin raawwat osoo hin raawwatin akka jiraannuudhaaf wanta taasisuudhaaf guyyaa hundumaa maqaa waaqayyoo waamuudhaan bakka hin taanetti dubbii qe'ee keessaa fayyuma dubbii gatii hin qabne gaasne maqaa waaqayyoo maqaa dubroo maariyaamii maqaa qulqulloota gamoota waaqayyoo gidduu galchuudhaan bakka hin taanetti maqaa qulqullootaaf maqaa waaqayyoo waamaa ollaachuu garuu osootti yaadne immoo kun baay'ee salphaa kan ta'edha dhiisnee bira darbuu kan dandeenyu jechuudha beekaa wanta dubbannuudhaaf abbaan barbaade nu haa amanuu haa dhiisu maal ta'uu qabna kan dubbannu hundumtu dhugaa dubbachuu qabna dhugaa miti yoo ta'e immoo sobadha beekaa soba jennee deebisuudha malee maqaa waaqayyoo kadii waamuudhaan waaqayyo akkas naa godhu waaqayyo kana jennee kaasuun kun dhuguma murtii guddaadhaaf kan nama geessudha jechuudha abboommii kanaan kanaaf gooftaan keenya maal jedhe warreen duraadhaaf kakuun keessanii maal naa ta'u waaqayyoo naa ta'u dhugaa kan ta'edhaaf jechuudha kan sobaa garuu kanaan hin waaminaa dheera nuun garuu maal nu jedhe guyyaa kakuu alatti immoo tasumayyuu hin kakatinaadha gonkuma jechuudha kanaaf kakuun dubbii adda addaa gidduutti taasifamu kun sirrii kan hin taaneef diiyaabiloos daandiin ittiin nu qoru keessaa tokko waan ta'eedhaaf kana beeknee yeroo hundumaa kanarraatii of eeggachuun nurraatu eegamaachuudha kana wajjiraa wal qabatee kan ka'ummoo maaldha dhiirri tokkodhaaf shamarri tokko gara fuulduraatti gaa'ela taasifachuudhaaf maal taasisu waadaa waliif galu yeroo waadaa sanaa maal taasisu maqaa waaqayyoo waamuudhaan maqaa qulqullootaa waamuun maqaa mana kiristaanaa waamuudhaan maal taasisu kakuu raawwatu jechuudha kun gonkuma sirrii kan hin taanedha kitaaba qulqulluutiinis darbees immoo sirna mana kiristaanaa keenyaatiinis gaa'ela kan jedhamu kakuun yookiin immoo waliin galteen isaanii kan raawwatamu yoomidha
guyyaa ittiin takliilaan geggeeffatan yookiin guyyaa qurbaana harka isaanii wangeelarra kaa'uudhaan akkasumas immoo akliiliin mataarra kaa'amuudhaan kan raawwatamu mana kiristaanaatti kadhannaatiidha malee dursee kan raawwatamu kun soba kan ta'edha jechuudha sirrii miti jechuudha kun. Kanaaf kan hundumaa hubanneerraa deebi'uun nurraatu eegama jechuudha. Walumaa galatti gaafa walitti qabnu barumsa kana maal jechuudha yeroo kamuu taanaan dubbii dubbannu keessatti akkasumas immoo wanta namoota wajjirraan raawwannu keessatti wanta raawwannuudhaaf dhugaa kan ta'e dhugaa qofa raawwachuudha. Dhugaarraa soba kan ta'e garuu jalqaba raawwachuun sirrii miti soba. Soba dubbachuus haa ta'u wanta daandii sobaa ta'es raawwachuun sirrii miti. Kunis mataasaa kan danda'e akkuma dura baranne abboommi waaqayyoo hin sobiin kan jedhame sana cabsuu wanta ta'uudhaaf kana dursee taasisuu hin qabnu. Dhugaa raawwannu hundumaaf immoo kakachuun nurraatu ni gabu. Kakuun gonkuma jechuudha. Dhugaa kan ta'eef dhugaa, soba kan ta'eef immoo soba jechuun nurraatu dhugamaa jechuudha. Kanaafuu kana beekne yeroo hundumaa yaadannee ittiin jiraachuun nurraatu eegamachuudha. Seerota wangeelaa keessaa kan shaneffaadhaan kutaattaanuun hamminaa hin deebisin kan jedhu qabannee kan dhufnu kan ta'u kan nu barsiisee abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis immoo kan dhageenyeen firii 30 60 dhibbattiin hojjennee dhaaltuu mootummaas akka taanu fedhaa feyyama isaanuuf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.